السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما كم جرتماتي من خنا هندي خيسنو باقي نجيان نيتني وري الرحاري قرب أنا خنا رفتني سبسكرايب لايك شير كوداتي ما تي خينيتي دبلا ما يسين جنة أكس مجا وري شيريس كود أجرتني هدو نجيب بيسا جرتن باي قرأتو ما ألفات لا يسين جنة وري براتي سجا وري شيرين بنامي في جرو شيرين فكود وري دندسة شير نفكودا نجيب بيسا يسين جنة arraa kunoo karaan viidiyoo takka isiniif waraabee viidiyoo namoota ofiif hojii dhuunfaa kiyyaati jechuudha. Sanumaa isinii waraabee aniisi namni mee mana daakuu gaafa biyya jiru mana daakuu deemtanii daakuu daakachaa turtan jechuudha. Warri yaada qabdan jechuudha mana daakuu sanii yaaddanii kunoo asumaan waliin turaa isinii jenna. Har'aanis mana daakuutiin deemaa jira. Kunoo hara mana daakuu yookaan mana hoficoo jechuudha. Hoficoo jennaan gaa nuti akka loqoda keenyaatti wal dhaba jechuudha. Mana daakuus jaaniini hoficoos jaaniin jechuudha. Kunoo achittiin deemaa jira jechuudha. Amma karaa deemaa jira midhaan daakkachuudhaaf midhaan daakkannee gaafa biyya arabaa jirru immoo arabummaatti daakkata. Waggaa arabummaatti daakkataa akka itti daakanii fidaniif kana beenu jechuudha qarra. Kunoo karaa mana daakuu mana midhaanii itti daakkatanitti deemaa jira. Dhugaa gaa gizee biyya keessatti deebitee hojii yeroo gaafa duraa keessa turte jechuudha. Sanumatti deebite jechuudha. Hojii waan duraan hojjechaa turte biddeena buusuu marqaa godhuu biddeena buusuun biyya namaa keessatti gama namatti biddeena buusuun hin jirtu. Amma mana keenyatti immoo biddeena akkuma gaafa duraa san jechuudha. Akkasumatti biddeena buusnaa shooroo godhannaa wanta goona jechuudha midhaan daakkannee ofii teenyaaf jechuudha. Waggaa immoo gamana namaa jirru mana ormaa jirru jechuudha. Isaaniin nu yaadaa waan isaan nu kannatan kan nyaataas ta'us waan isaan nu kannatan gooneef jechuudha. Irra hin yaaddoonu waan san goonaa waan kana goona hin jennu jechuudha. Ammoo gaasitti ofiifitti yaaddee maaliin godhachuu qabaa maaliin godhaa jettee mana kee keessatti jechuudha. Akkuma isaan itti yaadanii waan alaa fidatanii waa hunda alaa fidanii qopheeffatanii waan kana nu hojjedhaa jaansanitti nuti immoo ofii teenyaaf itti yaadnee qopheeffannee waa hunda ofii teenyaaf godhannaa jechuudha. Hojiin gaa ofii tan namni sin ajajnee ofii teetiif of ajajjee ofii teetiif hojjettu waan barbaadde sumaatu godhata jechuudha. Kanaaf kunoo har'a mana daakuu kunoo laan midhaanii mana midhaanii dhaqeetiin jira. Midhaan kunoo haala kanaanii midhaan walitti bibbitee bishingaa xaafii ruuzaa waa hundaa jira jechuudha. Asuma manni birraa bikkitti midhaan bittus bikkuma kanatti manuma daakuu kana jechuudha. Kanuma keessaa midhaan gosa barbaadde bitattee asumatti sirraa tolchanii ofiifis irraa tolfachuu dandeessa. Kunoo asumatti midhaanis ilaal kunoo akkanumatti daakkatta jechuudha. Mee warri yaada qabdanii yaada bahuu dandeessan jechuudha. Kunoo mana daakuudha jechuudha. Daakuun manni daakuu ni jira bakka hundaa ni jira biyya ormaa keessaas ni jira haa ta'u immoo ani taniin arge immoo hoficoon tanaan takkaa miti. Taniin arge sana huccuu xixiqqoo takkaa sanitti daakan jechuudha. Gaafaan ani Suudii jiru gaafaan achitti arge immoo huccuu xixiqqoo takkaan arge tanii agarre gurguddoo akka biyya keenyaa tana jechuudha. Maaliif akka huccuun asitti tun gurguddoo taate sun xixiqqoo taate ufanaaf hin galle waan midhaan dila daakkatan na fakkaatti gaateenye tun tanaaf akka gurguddisan na fakkaatti. Kunoo manni daakuu akkana fakkaataa tanaan dura dhayinee har'aanis dhaqe jechuudha. Har'uma dhaqee har'uma kunoo midhaan daakkachaa jira. Kunoo namticha midhaan daakaa jiru innis na gargaara. Anillee isa gargaaraatiin jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha gizee biyyatti galtanii midhaanis daakkattanii waan barbaaddan jechuudha. Ofii teessaniif jechuudha osoo arabaa akka biyya arabaa jirtan sanitti arabaatu isinitti yaadee waan kana nu godhaa san nu godhaa isiniin jaawwaa as galtanii ofii teessaniif waan barbaaddan midhaan barbaaddan daakkattanii waan barbaaddan godhachuu dandeessan jechuudha. Kunoo midhaan wanni hundi as jirti jechuudha. Biddeena nyaatan biyya kanatti gizee as galtanii baay'inaan biddeena nyaanna. Biddeenaa fi marqaa nyaanna jechuudha. Akkuma biyya ormaa san namni akka durattiitii miti. Dur gaafa nan biyya tanarraa deemu namni irra hedduun jechuudha biddeenumaa fi marqaa nyaata. Amma akkuma biyya ormaatitti jechuudha namni ruuzaa, makroonaa, paastaa waan akkanaa malee ni dhiise jechuudha asittis.
Maaliifi gatiin waa hundaa gatiin midhaaniitis gatiin immoo waan dukkaanaa bittuutis takkuma dhufe jechuudha. Takka dhufee namni immoo midhaan daakkatee dur midhaan daakkataniiti midhaanuma nyaatan jechuudha. Gaafaadhaan dur jalqaba biyyarraa deemu. Namni waan mana keessatti paastaa ruuza maal kana yeroo takka takka godhatan malee yeroo hundaa hin godhatan jechuudha. Midhaanuma fayyadamanii amma immoo namni irra hedduu namni akkuma jirutti akkuma biyya ormaa sanitti ruuzumaa fi paastaa nyaata makroonaa wajjin jechuudha. Maaliif gatiin isaatis wal qixa dhufee jira midhaanii wajjin jechuudha. Midhaanis baay'ee qaalee biyya kana keessatti wanni hundi qaaliidha. Gatiin waa hundaatu tokkuma jechuudha. Kanaaf immoo namni waanuma isaaniif laafu waanuma isaaniif gartee haffalidhaatti godhata. Kanaaf immoo yoo midhaanitti fayyadamnee ofii teenyaaf midhaan kana paastaa fi ruuzaa fi maal kana dhiifnee jechuudha. Midhaan daakkannee bitaamina qaba jechuudha. Midhaan gosa adda addaa gatiin isaa ruuzaa wajjin makroonaa wajjin wal qixa ta'uus immoo midhaan kun bitaamina qaba. Kanaaf midhaan gosa adda addaa kana walitti naqannee walitti binnee nyaata waan godhachuu barbaanne biddeena haa ta'uu shiroo haa ta'uu yoo godhanne hedduu bareedaadha. Akka nama haxmixii godhuu jechuudha. Yoo biddeena gootes midhaan gosa adda addaati shukumtee biddeena bareedaa godhattaa qaamaafis waa hundaafuu hedduu bareedaadha. Kanaaf biddeena godhannaa jechuudha biyya keenyatti hoggaa gallee ruuzaa maal kana dhiifnee waan lubbuun teenya nu feete waan nasabeen keenya nu feete godhachuu dandeenya jechuudha. Kunoo arragaa mana daakuutii bika kanatti dukkanaa'ee jira. Harka kaamerarraa harka qabee naaf dukkanaan fakkaata. Kunoo laan midhaanii amma kan itti naqame kun midhaan kiyya jechuudha. Kareefu immoo kan nama biraati. Midhaan kun haala kanaan daakkannee galfannee usneetuma ofirraa rafneetuma kaaneetuma waan barbaanne godhannee jiraannaa jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti akka gaafa achi jirru sanii miti jechuudha. Kanaaf isinillee gaafa biyyatti galtanii haaluma kanaan kun isinis midhaan mana daakuu deemtanii midhaan barbaadan daakkattanii waan barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha. Hamma biyya ormaa keessa jirtanii. Rabbiin isinii waliin haa jiraatu nagayaan biyya teessanitti maatii teessanitti nagayaan isin haa galchuu riskiidhaan immoo duwwaa osoo hin taane waan achi keessa jiraachaa jirtaniif sanii isin argachiisee isin haa galchuu isiniin jennagaa. Kanaafuu amma xumuramee jira. Kunoo waa xiqqoo hafe malee daakkamee dhume jechuudha. Waa xiqqootummaa waan achitti hafe san keessatti hafe jechuudha baaldii san keessatti. Midhaan dilasii miti gaaris waa xiqquma daakee jechuudha. Midhaan guddaa daakuu hin danda'u. Kanaaf fuudhee deema waan ta'eef deemuun fuudhee gabbaasa ol fuudhuu hin danda'u. Kanaafuu midhaan waa xiqqumaan daakkadhe jechuudha. Midhaan amma hedduu qaalii dhugaa amma xaafiin kiiloon takka jechuudha qarshii 84 jechuudha. Bishingaan qarshii 60 kiiloon wanni hundi akkasumatti qaalooyitee jirti. Guyyumarraan dabalamaa jirti as keessattis. Qaalomminni immoo haala jireenyaa waa as qofaa miti biyya ormaa keessas wanni bara dheengaddaa qarshii riyaala 20 bittanii amma riyaala 25 jiraachuu mala. Kanaaf haalli jireenyaa akkuma waliigalaatitti jechuudha as qofa osoo hin taane. Kanaaf alhamdulillah namni fayyaa qabu akkuma gartee itti dhufte akkuma yerootitti jiraata jechuudha. Kunoo xumuradhe jechuudha naa guduufee jira. Amma deemeetiin jira mana irraa kunoo midhaan walitti bakka itti tottolfatan jechuudha. Midhaan itti afuufanii yeroo silaa jalqaba midhaan irraa tolchu sanitti viidiyoo waraabuu inni dagadhe jechuudha. Akkasuma eegaan midhaan tolfadhee miiqatti naqadhe boodaan